oduulee isaa kanaaf qabanii yaadni aan kan isin dhageessisu maqaan koo guyyaa irraa walitti bu'insa madaamaa fi kaddaamaa jidduutti uumameen burcuqqooleen 15 yommuu lubbuudhaan darban saanaaleen 14 hospitaala Maxbaqaatti argamu. Gaafatamtuu Tallaajaa obbo Kaddaamaan akka dubbatetti madaamiin kan koo guyyaa 15f girgiri baay'isti jechuudhaan boombii burcuqqoo mana keessa dhoosuudhaan burcuqqoolee hamma hin taa'amne lubbuudhaan darban rahmata isaaniif haa godhu. Itti gaafatamtuun Kaddaamaa obbo Madaamiin akka dubbatetti guyyaa hammana kanaaf Kaddaamaan kan koo hojiitti hin jirtu saanaan dhiqamaa hin jiru telefoonaan lubbu onne jettii jedhan. Gaafatamaan biyya alaa Human Rights Watch akka dubbatanitti guyyaa hamma ramadaanni dhumu Kaddaamaan akka Facebook hin fayyadamne mallatteessan. Anuun ajandaaleen Facebook guyyaa lamaaf gabbareeraa gara jimaatti achi tarkaanfatee jira. Dargaggoon dhiiraa kan FB gubbaa akka BBC keenyatti himanitti shamarran gabbaramuu qabdu. Shamarran umrii waggaa 17 hamma waggaa 24 jidduu jirtu kun gabbaramuun itti haqaa jedhan. Dullootiin tokko garuu biyya sharkeessuudhaaf gabbar olaa dabaluu jedhanii jedhan. Dulloonni waggaa umriin isaanii waggaa 30 40 kan tokkoo fi lama heeruman kun ofiif waywaatan malee namni gabbaree isaan fuudhu hin jiru. Isaan Maxbaqa Kaddaamaa Maxbaqa Arabaa keessa haa jiraatanii jedhan dargaggoonni keenya yommuu BBC keenyatti himan.